Wantoonni 8 waliin malee hin bareedan. Tokko, bareedinni hiyyummaa nama kadhachuu dhabuudha. 2, bareedinni jireenya qananii Rabbii galatoonfachuudha. 3, bareedinni rakkoo obsa qabaachuudha. 4, bareedinni beekumsa namaaf ibsuu danda'uudha. 5, bareedinni beekumsa of dhaaduu dhabuudha. 6, bareedinni qabeenya rakkataa furuudha. 7, bareedinni salaataa kushuu'a qabaachuudha. 8, bareedinni ilma namaa sodaa Rabbii qabaachuudha. Rabbiin gubbaa fi keessa keenya hundaa wantoonni 8 waliin malee hin bareedan. Tokko, bareedinni hiyyummaa nama kadhachuu dhabuudha. 2, bareedinni jireenya qananii Rabbii galatoonfachuudha. 3, bareedinni rakkoo obsa qabaachuudha. 4, bareedinni beekumsa namaaf ibsuu danda'uudha. 5, bareedinni beekumsa of dhaaduu dhabuudha. 6, bareedinni qabeenya rakkataa furuudha. 7, bareedinni salaataa kushuu'a qabaachuudha. 8, bareedinni ilma namaa sodaa Rabbii qabaachuudha. Rabbiin gubbaa fi keessa keenya hundaa bareechu waliin malee hin bareedan. Tokko, bareedinni hiyyummaa nama kadhachuu dhabuudha. 2, bareedinni jireenya qananii Rabbii galatoonfachuudha. 3, bareedinni rakkoo obsa qabaachuudha. 4, bareedinni beekumsa namaaf ibsuu danda'uudha. 5, bareedinni beekumsa of dhaaduu dhabuudha. 6, bareedinni qabeenya rakkataa furuudha. 7, bareedinni salaataa kushuu'a qabaachuudha. 8, bareedinni ilma namaa sodaa Rabbii qabaachuudha. Rabbiin gubbaa fi keessa keenya hundaa wantoonni 8 waliin malee hin bareedan. Tokko, bareedinni hiyyummaa nama kadhachuu dhabuudha. 2, bareedinni jireenya qananii Rabbii galatoonfachuudha. 3, bareedinni rakkoo obsa qabaachuudha. 4, bareedinni beekumsa namaaf ibsuu danda'uudha. 5, bareedinni beekumsa of dhaaduu dhabuudha. 6, bareedinni qabeenya rakkataa furuudha. 7, bareedinni salaataa kushuu'a qabaachuudha. 8, bareedinni ilma namaa sodaa Rabbii qabaachuudha. Rabbiin gubbaa fi keessa keenya hundaa wantoonni 8 waliin malee hin bareedan. Tokko, bareedinni hiyyummaa nama kadhachuu dhabuudha. 2, bareedinni jireenya qananii Rabbii galatoonfachuudha. 3, bareedinni rakkoo obsa qabaachuudha. 4, bareedinni beekumsa namaaf ibsuu danda'uudha. 5, bareedinni beekumsa of dhaaduu dhabuudha. 6, bareedinni qabeenya rakkataa furuudha. 7, bareedinni salaataa kushuu'a qabaachuudha. 8, bareedinni ilma namaa sodaa Rabbii qabaachuudha. Rabbiin gubbaa fi keessa keenya hundaa bareechu waliin malee hin bareedan. Tokko, bareedinni hiyyummaa nama kadhachuu dhabuudha. 2, bareedinni jireenya qananii Rabbii galatoonfachuudha. 3, bareedinni rakkoo obsa qabaachuudha. 4, bareedinni beekumsa namaaf ibsuu danda'uudha. 5, bareedinni beekumsa of dhaaduu dhabuudha. 6, bareedinni qabeenya rakkataa furuudha. 7, bareedinni salaataa kushuu'a qabaachuudha. 8, bareedinni ilma namaa sodaa Rabbii qabaachuudha. Rabbiin gubbaa fi keessa keenya hundaa wantoonni 8 waliin malee hin bareedan. Tokko, bareedinni hiyyummaa nama kadhachuu dhabuudha. 2, bareedinni jireenya qananii Rabbii galatoonfachuudha. 3, bareedinni rakkoo obsa qabaachuudha. 4, bareedinni beekumsa namaaf ibsuu danda'uudha. 5, bareedinni beekumsa of dhaaduu dhabuudha. 6, bareedinni qabeenya rakkataa furuudha. 7, bareedinni salaataa kushuu'a qabaachuudha. 8, bareedinni ilma namaa sodaa Rabbii qabaachuudha. Rabbiin gubbaa fi keessa keenya hundaa wantoonni 8 waliin malee hin bareedan. Tokko, bareedinni hiyyummaa nama kadhachuu
kadhachuu dhabuudha. 2 bareedinni jireenya qananii rabbii galatoonfachuudha. 3 bareedinni rakkoo obsa qabaachuudha. 4 bareedinni beekumsa namaaf ibsuu danda'uudha. 5 bareedinni beekumsa of dhaaduu dhabuudha. 6 bareedinni qabeenya rakkataa furuudha. 7 bareedinni salaataa kushuu'a qabaachuudha. 8 bareedinni ilma namaa sodaa rabbii qabaachuudha. Rabbiin gubbaa fi keessa Wantoonni saddeet nama bareechu. waliin malee hin bareedan. 1 bareedinni hiyyummaa nama kadhachuu dhabuudha. 2 bareedinni jireenya qananii rabbii galatoonfachuudha. 3 bareedinni rakkoo obsa qabaachuudha. 4 bareedinni beekumsa namaaf ibsuu danda'uudha. 5 bareedinni beekumsa of dhaaduu dhabuudha. 6 bareedinni qabeenya rakkataa furuudha. 7 bareedinni salaataa kushuu'a qabaachuudha. 8 bareedinni ilma namaa sodaa rabbii qabaachuudha. Rabbiin gubbaa fi keessa keenya hundaa Wantoonni 8 waliin malee hin bareedan. 1 bareedinni hiyyummaa nama kadhachuu dhabuudha. 2 bareedinni jireenya qananii rabbii galatoonfachuudha. 3 bareedinni rakkoo obsa qabaachuudha. 4 bareedinni beekumsa namaaf ibsuu danda'uudha. 5 bareedinni beekumsa of dhaaduu dhabuudha. 6 bareedinni qabeenya rakkataa furuudha. 7 bareedinni salaataa kushuu'a qabaachuudha. 8 bareedinni ilma namaa sodaa rabbii qabaachuudha. Rabbiin gubbaa fi keessa keenya hundaa Wantoonni 8 waliin malee hin bareedan. 1 bareedinni hiyyummaa nama kadhachuu dhabuudha. 2 bareedinni jireenya qananii rabbii galatoonfachuudha. 3 bareedinni rakkoo obsa qabaachuudha. 4 bareedinni beekumsa namaaf ibsuu danda'uudha. 5 bareedinni beekumsa of dhaaduu dhabuudha. 6 bareedinni qabeenya rakkataa furuudha. 7 bareedinni salaataa kushuu'a qabaachuudha. 8 bareedinni ilma namaa sodaa rabbii qabaachuudha. Rabbiin gubbaa fi keessa keenya Wantoonni hundaa nama bareechu. waliin malee hin bareedan. 1 bareedinni hiyyummaa nama kadhachuu dhabuudha. 2 bareedinni jireenya qananii rabbii galatoonfachuudha. 3 bareedinni rakkoo obsa qabaachuudha. 4 bareedinni beekumsa namaaf ibsuu danda'uudha. 5 bareedinni beekumsa of dhaaduu dhabuudha. 6 bareedinni qabeenya rakkataa furuudha. 7 bareedinni salaataa kushuu'a qabaachuudha. 8 bareedinni ilma namaa sodaa rabbii qabaachuudha. Rabbiin gubbaa fi keessa keenya hundaa Wantoonni 8 waliin malee hin bareedan. 1 bareedinni hiyyummaa nama kadhachuu dhabuudha. 2 bareedinni jireenya qananii rabbii galatoonfachuudha. 3 bareedinni rakkoo obsa qabaachuudha. 4 bareedinni beekumsa namaaf ibsuu danda'uudha. 5 bareedinni beekumsa of dhaaduu dhabuudha. 6 bareedinni qabeenya rakkataa furuudha. 7 bareedinni salaataa kushuu'a qabaachuudha. 8 bareedinni ilma namaa sodaa rabbii qabaachuudha. Rabbiin gubbaa fi keessa keenya hundaa Wantoonni 8 waliin malee hin bareedan. 1 bareedinni hiyyummaa nama kadhachuu dhabuudha. 2 bareedinni jireenya qananii rabbii galatoonfachuudha. 3 bareedinni rakkoo obsa qabaachuudha. 4 bareedinni beekumsa namaaf ibsuu danda'uudha. 5 bareedinni beekumsa of dhaaduu dhabuudha. 6 bareedinni qabeenya rakkataa furuudha. 7 bareedinni salaataa kushuu'a qabaachuudha. 8 bareedinni ilma namaa sodaa rabbii qabaachuudha. Rabbiin gubbaa fi keessa keenya Wantoonni hundaa 8 nama bareechu. Waliin malee hin bareedan. 1 bareedinni hiyyummaa nama kadhachuu dhabuudha. 2 bareedinni jireenya qananii rabbii galatoonfachuudha. 3 bareedinni rakkoo
obsa qabaachuudha. Afur bareedinni beekumsa namaaf ibsuu danda'uudha. Shan bareedinni beekumsa of dhaaduu dhabuudha. Ja'a bareedinni qabeenya rakkataa furuudha. Torba bareedinni salaataa kushuu'a qabaachuudha. Saddeet bareedinni ilma namaa sodaa rabbii qabaachuudha. Rabbiin gubbaa fi keessa keenya hundaa wantoonni saddeet waliin malee hin bareedan. Tokko bareedinni hiyyummaa nama kadhachuu dhabuudha. Lama bareedinni jireenya qananii rabbii galatoonfachuudha. Sadii bareedinni rakkoo obsa qabaachuudha. Afur bareedinni beekumsa namaaf ibsuu danda'uudha. Shan bareedinni beekumsa of dhaaduu dhabuudha. Ja'a bareedinni qabeenya rakkataa furuudha. Torba bareedinni salaataa kushuu'a qabaachuudha. Saddeet bareedinni ilma namaa sodaa rabbii qabaachuudha. Rabbiin gubbaa fi keessa keenya hundaa nu haa bareechu.